Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama feesbuukii, tiiktookii akkasumas yuutuubii keessanii nu hordofaa kan jirtan nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha egaan amma kan argamnu godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti. Sababii waajjira muummeetii kaanee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keenya akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee gurguddaa garaagaraa irratti bobba'ee hojjechuu irratti argama. Kanuma sababeeffachuudhaan hojiilee isaa keessaa mana barumsa oolmaa daa'immaniitii fi sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko hanga afurii maal fakkaata haalli baruuf barsiisuu daa'imman abdii boruu maal fakkaata kan jedhu ani isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Shoulder, knee, foot, leg, batter. Mata duree walaloo koo waa'ee barumsaa odeessa. Walaloo qubee ergan si baree afaan koo fure. Jedhee jalqabee qubee koo baradhe. Baabiyyan dhabee ture seenaarraa argadhe. Cuqursaa lagaa kan bareedu baadhe. Sheejichaa gulufee diina koo qoladhe. Daadananuu barachuuf hundee kootiif seena. Dhibee wallaalummaa utubaa dukkanaa. Waan qusannee hundatti gadhiise. Faajji walabummaa kiyya lafaa kaase. Gaagadaa saba kootii ijaaruuf deebise. Halagaan nu fixee nutti mootii ta'u. Ija koo banadhee ofirraa ittisu. Jaajiraatti awwaalamnee namaa gadi taane. Kaakiyyoodhaan qabamnee baanyaaf babaadne. Laallallamnee iyyinee hundaa tokko taane. Mallattoo tokkummaa sirna walqixxummaa. Naanuma addaan facaasee nurraa fayyadama. Nyaaphaa fira taanee utoo beennu diinummaa. Oromiyaa qabna afaan saba bal'aa. Poolitikaaf seenaa ittiin qindeessanna. Paappaatti aanee ufaa isaanis faajanna. Qubee liqii hin qabne barree wal barsiifna. Roorroo dabaa alagaa walirraa buqqifna. Seenaa keenya dhiifnee kana lagaa baruuf. Shaashira nutti deemu utuma ilaallu. Taatooftaan dirree baasee yemmuu nu goyyomsu. Uummata isa caalu hin jiru jedhani. Vaayirasii ta'anii qaama nu fixanii. Wallaalaa nuun jedhu hayyuu keenya fixanii. Yaayoonni mormatee yakkamaa godhanii. Zawudii wallaashisuuf numarra ta'anii. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaamtii afaan jalsaa walammata irree kootii waa'ee barumsa anniisaa sammuu namaa cimsaa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaa qaroominaa hundee dagaaginaaf situ galmeensa seenaa barnootaaf ilkaana mancaaftuu dookummaa fira wallaalummaa fishtii waqtitaa safuu yaa barnootaatti buuteen badduu kufteen caccabduu hattuun hatamtuu urkoo bara baraa ibsa namaraa siidaa murii dheeraa nooris hin jenneerraa nooris. Manjawaatee baratee qalbii godhatee addunyaallee qoratee saayinsii hawwatee barnoonni bu'aa qaba malee wal qaba kanaaf barnootaaf lafaa ka'e. Joonii Joonsinaa yeroo teessan natti tola. Joonii Joonsinaa yeroo kaatan natti tola. Joonii Joonsinaa
daga samani Ito kane ada dagone isa wamne makasani diba burtukana guracha margarisa isa kana kelo lisa ati kube afan oromo kube afan oromo abajada adu bisu abarresinu abaradu abasisnu abajada eva gaha hijaka lamana opa opa karasata uva uva wataya
Maqaan koo barsiistuu Baay'ishuu Dhaaban jedhama. Ani barsiistuu KG lammaffaati. Haalli baruu barsiisuu baay'ee gaariidha. Wantoonni hir'ina ta'anii mul'atan baay'een hin jirani. Manni barumsaa keenya akka mana barumsaa haaraati miti. Barattoota illee barattoota ciccimoo ta'antu jira. Innaa baay'ee namatti tolu. Barsiisonni jiranis immoo barsiisota baay'ee muuxannoo qabanidha. Waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Barsiisonnis waliigaltee sirriitti wal beeku. Barsiisota wal hubachuu danda'anidha. Akkasumas barattoota isaanii kan hubachuu danda'anidha. Barattoonni jiran immoo bifa barnoota dabalataan illee qo'achiisaa jirra. Sa'aatii barnoota isaanii idileetiin alatti jechuudha. Qo'achiisaa jirra. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaatanii baay'ee wal beeku jechuudha. Maatii faana bifa barreeffamaan illee walii galla. Barreeffamaan kan walii gallu barullee qofaasaa of danda'e qabna. Kominikeeshinii jechuudha. Isaan alatti illee bakka telefoona illee wal jijjiirree nu bilbiluudhaanis nu faana kanaa sa'an jiru. Qaamaanis illee gaafa dhufan haala gaariin keessummeessine akkuma barataa keenyatti dhiyaannutti maatiittis dhiyaanna baay'ee walii galleetu jira jechuudha. Barnoota dabalataas illee akka qo'achiisnu isaantu itoo bifa amma kennitan irratti qo'annaa dabaltanii baay'ee gaariidha. Kanaan caalatti cimuu danda'u waan jedhu yaada nu kaasanii kanaan amma barnoota dabalataa illee qo'achiisaa jalqabne jechuudha. Otoo jalqabaa kaasnee asitti baratanii ciminni isaanii maal fakkaatu kan jedhan illee ni jiru jechuudha. Bifa amma jiraniin ijoolleen keenya baay'ee bakka sadarkaa KG lammaffaa jiran otoo hin ta'in KG sadaffaa jiru waan jedhu nu kaasaa jiru. Innaa baay'ee itti gammadan yeroo barnoota si kennamaa jiru baay'ee itti gammadaniitu bakka haala gaariidhaan kennaa jirtu ijoollee keenyas illee nu qabaa jirtu nuun jechaa jiru jechuudha. Ergaan ani mana barumsa caffeetiif qabu caffeen hiiktumti maqaasaayyuu baay'ee kan namatti toludha. Akkuma kanaa barattoota jiidhaa barsiisota jiidhaa hojjettoota jiidhaa of keessaa qaba. Baay'ee kan nama gammachiisu kan abdiin uummataallee irra jiru akkasuma abdiin keenyallee irra jirudha. Waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee itti gammannedha mana barumsa kanarra abdii qabna fuuldurattis. Kanaaf sadarkaa taanutti illee akka guddatamu manni barumsaa kun amma sadarkaan isaa amma tokko hanga afuritti jira. Hanga fuulduratti illee deemee hanga 8 sadarkaa elementariitti akka jiraatu abdiirraa qabna. Kana guddachuuf immoo isa daangessuun qabu barsiisotas gaa barattootas gaa qaba jechuudha amma akka jalqabaa miti. Good morning, class. Good morning, Mr. So, all right, okay, sit down. Thank you, Mr. So, all right. Wildlife and domestic animals. Okay, can you give me some example of wild animals? Secretary. Tiger, good. Another wild animal, not domestic animals. Loud. Spelling. L. I. O. N. Fox. Good. Fox. Spelling. F. O. X. Maqaan koo Barsiisaa Araarsaa Mul'ataan jedhama. Kan inni barsiisu mana barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa caffee keessadha. Jalqabumaa kaasee yoo ilaallu manni barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa caffee bara kanaaf barnoota kennuu kan inni jalqabe. Haa ta'u malee kenniinsa barnoota irratti dhugaadhuma jiru fudhannee yoo ilaalle akka mana barumsa buleessa wayiitiitti kan inni barsiisaa jiru jechaadha. Barattoota illee qabatee barsiisota illee qabatee walumaa gala akka mana barumsa dura hojjechaa tureetti kan inni hojjechaa jiru ta'uu isaati. Haaluma barsiisotas keessa jiranii hojjettootas keessa jiran ilaalee manneen barnootaa biroo bara kanaaf malee bara dhufuu fi ijoollee keenya otoo simbira fidannee kan jedhan fa'aa jira hawaasa keessa jechuudha. Yeroo baay'ee hawaasa keessa kan nuyi jiraannu hawaasa faana kan nuyi oollu haaluma qabannaa ijoollee ilaalchisee simannaa ijoollee ilaalchisee barsiisonni illee alatti ba'anii daandii irraa qabee amma keessatti haala gaariin simachuu isaanii irraan kan ka'e maatiin baay'een otoo simbira fidannee dura akkasitti barumsiin kennamas keessatti seenee iyyaanne malee simbira fidachuu qabna ture. Garuu bara naannoo darbee bara rattaan immoo simbira fidachuun keenya abdiin isin eegganna jedhanii yeroo isaan itti haasa'antu jira jechuudha. Keejiin amma keeji sadiitti jira. Gireediin immoo tokko hanga afuriitti jira. Namoonni baay'een hawaasni baay'een ijoolleen keenya otoo waliin nu baratanii otoo manni barumsaa kun mana barnootaa biraatti dabalee ol butee bana ta'ee ijoolleen keenya illee iddoo keessan dhufu ijoollee baay'ee qabnaa kan gara olii baratanii nuuf illee mijataa jedhanii fedhii gurguddaa akka isaan qaban illee hubanneerra. Kanaaf nuyis akka qaama tokkotti yookaan akka barsiisaa tokkotti manni barnootaa otoo dabalamee irratti hojjetamee gaariidha jechuun barbaada. Kanaaf isa kanaaf immoo xiqqoo nurra kan hojjetu koree waldichaati jechuudha. Kanaaf isa kana isaan otoo cimsanii hojjetanii manni barnootaa dabalamee hawaasa kanaaf banamee gaariidha jechuun barbaada. Seenaa herregaa keessatti gaafa lakkoofsa ilaalu mana isaa eegnee ida'uun dirqama keenya ta'a.
Mana tokkee duukaa, mana kudhanii duukaa, mana dhibbaa duukaa ida'uu qabna jechuudha. Sana hojjenne taanaan seerri herregaa hin guutamne. Lakkoofsi hin hojjenne sirriin of hin dhufu jechuudha. Kanaaf asirratti seeraan ilaaluu qabna jechuudha. Maqaan koo Barsiisaa Caalchisaa Faajjiin jedhama. Barsiisaa mana barumsa Caffeeti. Barnoota gadaa qabadhee barsiisaan jira. Dabalataan barnoota afaan Oromoo illee nan barsiisa. Haalli baruuf barsiisuu mana barumsa Caffee keessa jiru manni barumsa Caffee barana jalqabee waggaa tokkoffaasaa keessa jira. Ijoollota as keessa jiran baay'ina ijoollee manni barumsaa kun bara kana qabu. Hojjettoota manni barumsaa kun barana ittiin mana barumsaa kana jalqabe hojii as keessatti hojjetamu hojii dirree irraa kaasee hanga hojii kilaasii keessatti hojii baay'ee boonsaa hojii baay'ee uummanni itti gammade. Keessumaa kilaasii keessatti akkaataa barsiisonni ijoollee qabatanii itti barsiisan baay'ee kan nama boonsudha. Isa haqa lafa jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee gaarii uummanni illee akka mana barumsaa jalqabaa miti akka waan muuxannoo dura qabdanitti hojjechaa jirtudhanii yeroo fiidbaakiin kennamu yookiis immoo yaadni illee kennamu jiraachaa tureera jechuudha. Kanaaf manni barumsaa kun akka jalqaba isaa ta'etti sadarkaa gaariirra sadarkaa sirriirra akka inni jiru baay'ee immoo jajjabeeffamuudhaan isa gara fuulduraatti kana caala hawwataa akka ta'uuf immoo itti yaadamee hojjetamaa kan jirudha jechuudha. Tokko gara fuulduraatti mana barumsaa kana hawwataa gochuuf sadarkaa isaa ol guddisuuf kilaasii dabaltee barsiisuudhaaf amma 1-4 keejiin 1-3 kilaasiin 1-4tti warri 4 barana baratan kun waggaa dhuftu 5 barachuudhaaf manni barumsaa kun miseensonni waldaa Caffee hooggantoonni waldaa Caffee hundi isaaniiyyuu gahee isaanii ba'uutu irra jiraata. Fakkeenyaaf iddoon amma jirru kun kiraadha. Haalli kiraa kun kilaasiin as keessa jiru kun bara dhuftu ijoollee hin qabatu. Isa kanaaf hooggansi waldaa Caffee sadarkaadhaan jiru dameen as jiru hundi isaanii amma yoo tattaafatan malee bara dhuftutti iddootti ijoolleen galmooftu hin jiru. Isa kanaaf maal gochuudha tokko hooggansi sadarkaa olaanaarra jiru xiyyeeffannoo kennuu hordoffii kennuu hojjechuu lammata dameen as hooggansa asirra jiran bulchiinsa magaalaa wajjin walii ta'anii lafa barbaachisaa ta'e lafa gaafatanii bakka lafti jirutti carraaqqii godhan hundumaan deemuu bulchiinsi magaalaas misoomaaf qophiidha jedha yeroo haasawu waan ta'eef isa kanaaf immoo wanta deemamuu qabu deemuudha. Hawaasni immoo baay'ee yaallachaadha. Magaaffiin hawaasaa waggaa dhuftu ijoollee kana eessa geessinaa? Asii baasnee mana barumsa biraa gashinamoo itti nuuf uftuu kan jedhu gaaffii hawaasaati. Gaaffii kana itti isiniif hubna jennee afaan guunnee deebisuudhaaf hooggansi hordoffii gochuu qaba, tattaafachuu qaba. Bulchiinsi magaalaa gama isaatiin deeggarsa kamiyyuu kennuu qaba. Hawaasni gaaffii gaafatu kanaaf deeggarsa ni kenna. Amma iddoo baay'eedha saamisteera kanatti baasanii fidu. Ijoollee baasanii fidu. Kilaasiin asitti qabnu immoo xiqqoodha. Keessumaa amma keejii irratti hamma hin fudhannu jennutti keejii 1, keejii 2, keejii 3 hin fudhannu amma nutti kutaa tokko amma hin fudhannu nutti sababii hanqina bakkaati. Isa kana furuudhaaf irra caala gahee olaanaa kan qabu hooggansaa fi miseensota waldaa Caffeerraa eega. Sana biratti bulchiinsi magaalaa gama isaatiin deeggarsa barbaachisu deeggarsa misoomaati waan ta'eef waan barbaachisu gochuutti isa jiraata. Hawaasni baay'ee jajjabeessa. Hawaasni baay'ee jabaadha jechaadha. Hawaasa faanas waldaan Caffee hooggansi waldaa Caffee gadi bu'ee mari'achuun baay'ee murteessaadha. Keessumaa miseensotas haa ta'u miseensota qofa otoo hin taane hawaasa maatii ijoollee kanaa faana mari'achuun baay'ee murteessaadha. Hooggansa dameerra jirus haa ta'u hooggansi sadarkaa olaanaarra jirus haa ta'u akkuma amma dhuftan kanatti guyyaa ta'e dhufamee hawaasa kana wajjiniin otoo mari'atamee hawaasni kun immoo yaada isa keessa jiru gaafa burqisiisu namaaf immoo hojii ta'a waan yaaduuf hawaasattis gadi baanee gadi buunee hooggansa sadarkaa oliirraa jiru wajjiniin mari'achuun baay'ee murteessaadha ta'ee Anna Gabriin jedhama. Daayirktera mana barumsaa oolmaa daa'immanii fi kutaa 1-4 mana barumsaa Caffeeti. Akkuma beekamu haala baruuf barsiisuu isaa manni barumsaa keenya kan eegale bara kanadha.
Bara kana keessatti immoo hojiileewwan gurguddoo hojiilee nama boonsan hedduu hojjennee jirra. Inni isaanii oolmaa daa'immanirra barattoota 234 kutaa tokko hanga 4 immoo barattoota 105 waliigala barattoota 339 qabna jechuudha. Barattoonni keenya illee barattoota naamusaan dandeettiidhaan jijjiirama guddaa agarsiisaa jiranidha. Barsiisonni keenya illee akkasuma barsiisota baay'ee ciccimoo dandeettii qaban haala jiruun kallattii gaarii jirra jechuudha. Nuti haala baruu barsiisuu kana waliinidha kan nuti hojjennu. Barataan tokko hojii manaa hojjetee dhufu yoo ta'e maatii quunnamuudhaan naamusa addaallee agarsiisa yoo ta'e maatii waamuudhaan mariisisuudhaan haala kanaan jijjiirama barattoota hordofaa deemna. Maatiin illee yaada addaa nuuf kennaa jiru jechuudha. Barattoonni keejii tokkoffaa keessa jiranii naannoo laaqana booddee bakka boqonnaa yookiin bakka ciisichaa qabu. Bakka sanatti immoo namoonni ramadamanii isaan eegan jiru. Bakka nyaataattis illee namoonni isaan hordofan qulqullina isaanii bakka harka dhiqannaatti namoonni isaan hordofan barsiisonni illee duukaa bu'anii hanga barattoota nyaachuu hin dandeenye deeggaruutti kanneen ga'an jiru. Nutis illee keessa deemne barattoota kanaaf hordoffii fi to'annoo cimaa taasisna. Baranaaf manni barumsaa keenya oolmaa daa'immanii kaasee hanga kutaa 4tti kan qabu. Isa dhufutti immoo yaadni nuti qabnu hanga kutaa 8tti itti dabaluufidha kan nuti yaadaa jirru. Kanaaf immoo bakka gahallee hin qabnu, daree barnootaallee gahaa hin qabnu. Asirratti ergaan dabarsuu barbaadu qaama mootummaas haa ta'u qaama kamiyyuu haa ta'u nu deeggaree barattoota dhaloota qaraa jirra waan ta'eef mootummaa bira dhaabbannee dhaloota kana qaraa jirra waan ta'eef haala kamiyyuu haa ta'u mootummaan akka nu sirreessu. Hojiin baruu barsiisuu akkuma dura kaasee qaama tokkoon miti kan inni hojjetamuu danda'u yookaan immoo barsiisaa qofa irratti gatamee barataa qofa irrattis gatamee miti kan inni hojjetamu qaama hundatu waliin ta'ee hojjeta. Kanaafuu kan hin jedhu maatiin barataan isaa eessa oolee maal barate kan jedhu yeroo daree barnoota isaatiin alatti yeroo manatti galu maatiin hordofuu qaba. Barsiisaanis immoo barataa hojii manaa hin hojjetiin dhufe san adda baasee maatii quunname haala hunda sirreessuu qaba. Barattootaaf immoo kan hin jedhu barattoonni barnoota isaanii irratti xiyyeeffachuu qabu. Maaliif nama ta'uudhaaf barnoonni barbaachisaadha waan ta'eef utubaa biyya kanaatiifis immoo barnoonni furtuudha waan ta'eef lammiin hundumtuu barnoota irratti akka xiyyeeffatu darbama. Maqaan koo Margaa Kumasaa Madataan jedhama. Hojii gaggeessaa waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa kan godina Shawaa Lixaa kanadha. Bara 2016 fulbaanadha kan jalqabne. Eeyyama bara 2015 waxabajjiidha eegalle. Waajjirri barnootaas kaayyoo waldaa kanaa adeemsaa fi kaka'umsa fedhii tajaajila waldaan kun kennutti waan amanuuf nu eeyyamanii baranuma jalqabne bara 2016. Haalli baruuf barsiisuu dhugaa dubbachuuf akkuma mul'atu waan baay'ee namatti toludha. Yeroon kana jedhu ka'umsi keenya akkaataa jalqaba keenyaa hin fakkeessu wanti akkaataan hojiirra jiramu barattoota barana jalqabnee karoorri keenyaaf raawwiin keenya baay'ee walgataadha. Kan karoorfanne muraasa haga barataa 150tti kan karoorfanne bara kana keessa barana jalqabne. Isa kanaaf 150 arganna jennee jalqabne amma yoo xiqqaate barataan waliigala 339 kilaasii ta'anii kan barataa jiranii waliigala 350 galmaa'anii turanii sababa garaagaraan jijjiirraa maatii fi wantoota garaagaraan rakkoon addaa isaan mudate bakkee birootti kan jijjiiramaniin ala barataa 339 kilaasii ta'anii kan baratanidha jechuudha. Isa kanaaf haalli baruu barsiisuu as jiru manneen barnoota kaan irraati kaayyoo waldaa keenyaas kana tokko tajaajila bareedaa kennine fayyadama waldichaa immoo gadi buusuu waan jedhuun jechuudha. Keessumaa kwaalitiin barnootaa baay'ee barsiisonni asitti qacaramanis barsiisota gahumsa qaban dhimma baruu barsiisuu kana irratti leenjii kan fudhatan keessumaa daa'imman keejiidha. Keejiin 234 jiru. Gireediin immoo 105 gireedii tokko hanga 4 jechuudha. Iddoo biraatii kan dhufan keejii iddoo biraatti kan baratan. Keejiin immoo baranuma kan dhufan keejii waanii keejitu keejii siriidha. Haga 3ttidha keejiin. Keejiin kun baay'inaan 234 kun kan jiran jechuudha. Isa kanaaf baay'ee akkaataan barsiisuus baay'ee
kwaalitiidhaan xiyyeeffannoodhaan dhimma dhalootaati. Dhaloonni daa'imummaatti yoo qajeelera ta'e boru isuma qabattee guddatti daa'imni. Isa kanaaf xiyyeeffannoon keenyas kwantitii miti kwaalitiidha bakka baay'ina otoo hin ta'in tajaajila nu kenninu waan qulqulluu ta'e boru hawaasti waan itti gammadu. Dhuguma waldaan kun tajaajila keenya irratti tajaajila qulqulluu ta'uusaa itti gammaduu danda'u qaba jechuudha. Hawaasni nu tajaajilu boru itti gammaduu qaba. Maaliifin hin arga mana isaatti gala waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf nus ofii keenya argaa jirra. Baay'ee aktiif ta'anii ijoolleen barsiisotuma isaan irraatii waan qabatan boru ba'anii dubbatu waan ta'eef haala gaariidhaan barnoota gaarii fudhachaa jiru. Haalli baruuf barsiisuu bal'inaan yoon ibsuudha yaadu egaa kana fakkaata. Hawaasti illee raagaa ba'aa jira jechuudha. Dhimma barnootaa kanarratti qulqullina barnootaa kennamu kanarratti maatiin barattootaa akkamitti ji'oota muraasa kana keessatti keessumaayyuu ja'a kana keessatti haala qabxii barataa isaanii ilaalanii dandeettii barataa isaanii manatti ilaalanii barataan kun barataa boruu abdii biyyaa akka ta'e abdii maatiillee akka ta'e arganii itti amananii baay'ee teenkiyuu kan jedhan qaamaan dhufanii baay'eetu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana barumsa baay'eetti hin argina baay'eensaa akkanan jiru. Ijoolleen gireediin dhufan amma baay'ee fooyya'aniiru. Manneen barnoota biraarraa kan dhufan baay'ee fooyya'aniiru. Ijoolleen keessumaa keejii barana jalqaban immoo irra caala baay'ee akkaataa barbaachisu nama barbaachisuutiin haala barnootaa kan hordofaa jiru jechuudha. Isa kanaaf waan bareedaadha kan nama gammachiisudha. Kanaaf waldaan keenya immoo irra jireessaan tajaajila hawaasaati waan ta'eef dargaggoota of dandeessisuudha waan ta'eef daa'imummaarraa kaasanii akka of danda'a waan ta'eef kanarratti waan xiyyeeffateef baasii xiqqoodhaan tajaajila guddaa kana kan isaan argataa jiran jechuudha. Isa kanaaf kaffaltiin 450 jechuun kaffaltii gadi bu'aadha. Yaadamu mana barnootaa kamiyyuu keessa iyyuu hin jiru. Isa kanaaf kan ammoo tokko hawaasa harka qalleeyyii barsiifachuu hin dandeenyeef haala jireenya amma qaala'insa jireenyaa yeroo amma faana ol qabsiise namni barsiifachuu hin danda'u. Namni daa'ima 3 qabu daa'ima 4 qabu barsiifachuu illee hin danda'u. Kanaaf advaanteejiidha faayidaadha jechuudha. Isa kanaaf carraa kanatti illee hawaasni naannaa kana jiruu fi keessumaayyuu immoo miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan ta'e fayyadamuu qaba jechuudha. Kana namoonni harka qalleeyyii dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een gara kana dhufanii nuyi akka kanatti hin beeknu lammaffaa immoo qubayyuu hin qabnu waan isaa dhageenye malee tajaajila amma kana kenna jennee yaadne ture. Kanaaf otoo kanaatti beekne dursiniif qopheessinaa gara kanatti dhufnaa kan jedhanillee jiru. Hawaasti illee kana deeggaruu qaba. Miseensi deeggaruu qaba. Keessumaayyuu miseensonni waldaa dargaggoota caffee tumsuu qabu jechuudha. Wantoota jiraniin tumsuu qabu. Kana biraan waldaan kun mana barumsaa kanallee kireeffateeti. Kireeffateetti tajaajila kennaa jira. An dhuunfaa isaatii miti jechuudha. Isa kana immoo gaafa kireeffattu maallaqa nama dhuunfaa kaffalta. Maallaqni asii barataarraa walitti qabdu tarii gahuu danda'a, gahuu dhiisuu danda'a. Dhimma maallaqaa miti jechuudha. Waldichis kan xiyyeeffatee hojjetu waan ta'eef tajaajila hawaasaaf gadi bu'e kan dhaloota irratti hojjetu kana dhaloota boruuf fayyadu kana kan hojjetu kana waldaan kun ilaaluudhaan hubachuudhaan qaama mootummaas ta'e qaama dhuunfaa namni kamiyyuu kana deeggaruutu irra jiraata waan jedhu asumaan dhaamsa kiyyallee jechuudha ergaa kiyya dabarsuutan barbaada. Bifa barbaachisuun rakkoolee jiran furree barataallee haalli mijanneef akkamitti mijeeffatu akka qabnu keessumaa dhugaa bifa maallaqaan isaa ta'u namni tokko dhabuu danda'a. Bifa garaagaraan haa ta'u maatiin akka hin rakkanneef bakka sammuu isaa firii godhee barataan sun akka hin qoramneef wantoota jiruun akka barsiifachuu danda'uuf wal quunnamna jechuudha. Rakkoo jiru maatii faana hiikaa deemna jechuudha. Kanaaf maatiinis guyyaa guyyaadhaan isaa ta'u bilbilaan isaa ta'u qaamaan isaa ta'u dhufanii nu argatanii wantoota rakkoo daa'ima isaanii ta'uu danda'a. Rakkoo mana barumsaa kana ta'uu danda'a. Waan fooyyeffatu manni barumsaa kana ta'uu danda'a. Gaafa isaan infoo kennan nu immoo sanarratti hundoofnee waan sirreeffannu sirreeffachaa walii galuudhaan tokkummaadhaan hiikaa furaa deemaa jirra jechuudha. Manni barumsaa kun mana barumsaa kan dhaabbata kanaa miti yeroo jedhu manni amma itti barachaa jiran jechuudha. Isa kanaaf kan ammoo babal'isuun boru barumsi addaan hin jitu ummatti fufa jechuudha. Barnoonni ummatti fufa. Barnoota itti fufuuf kan ammoo bakki murteessaadha waan ta'eef akka dhaabbataattis gaheen nuyi baanu akka qaama mootummaattis wanti gaafannee deeggarsallee barbaannu jira jechuudha. Karoorri keenya bal'aadha. Karoorri keenya hamma 1-8 eeyyama qabna. Amma 1-4 barataa barsiisaa jirru malee bakka waan hin qabneef malee eeyyama oolmaa daa'immanii fi sadarkaa 1ffaa 1-8 eeyyama kan qabnu. Isa kanaaf bakka waan hin qabneef 1-4 kan galmeessinee jirru.
bara dhufu immoo tokko haga 8 kanatti fufuudha kan karoorfannu kan bara dhufuu kana jechuudha. Iddoo biraas bifa investimentiin isaa ta'u bifa ta'eenis qaamni ta'es waan irra jiru kana ilaalee bifa waldaan sabbummaa fudhannee aarsaa kaffallee tokko haga 8 kanatti fufuu danda'u qabna waan jedhu karoora keenyadha. Inni karoora yeroo dheeraa immoo amma haayiskuuliittidha, amma 12tti hojjechuu qaba. Kana bira darbee akka magaala kanaa qofa yoo ta'an akka waliigalaatti akkuma Finfinneettis haa ta'u magaalaa Finfinneettis haa ta'u akka guutuu biyyaatti waldaan dargaggoota caffee kun dhimma baruuf barsiisuu irratti hojjechuu qaba. Namni tokko gaafa dhimma boruu tajaajila biyyaatiif hojjetu qaamni biyyaaf dhaabbate immoo tumsa guddaa kennuufii danda'u qaba jechuudha. Maaliifin yaada poozitiivili yaada dhuguma hawaasa bal'aa tajaajilu kana qabatee gaafa qaama ta'e bira deemu tumsuu danda'u qaba jechuudha. Kun xiqqoo hir'ina baay'ee mul'atudha. Kana jechuun hawaasa ijoollee isaaniitii maatii hawaasa isaaniitii dhimma biyyaati hojjetaa kan jiru karaa biraatiin normaali. Isa kanaaf bifa yaada gaariidhaan ilaalamee nu tumsuu qabu. Yaada biloog nu godhu qabaachuu hin qabani. Maal sun barbaachisa akka dhaabbata kanaatti. Keessumaayyuu hojii gamtaan baay'ee deeggaramuu qaba jechuudha. Hojiin gamtaan tajaajila dhuunfaasaa miti. Tajaajila walooti, tajaajila hawaasaati, tajaajila dargaggootaati, tajaajila qonnaan bulaati, tajaajila hundaati. Isa kanaaf kana hubatanii adda dureetti fudhatanii amma warri kaan biizinasii mataa isaaniif jedhanii faayidaa mataa isaaniif jedhanii biizinasii irratti hojjechuuf jedhanii tariitii qaama ta'e gaafachuu danda'u. Wal fakkeenyummaadhaan ilaalanii wal fakkeenyummaadhaan ofirraa qolachuun hin barbaachisu. Sababni isaa hojiin gamtaa keessatti tajaajila maal kennaa, seerri immoo maal deeggaraa kan jedhu nu deeggaranii lafa kiraayidhaan hojjennu kanallee nu deeggaruu danda'u qabu jechuudha. Investimentiidhaan propoozaala qopheeffannee jira. Propoozaala Komishinii Hojii Gamtaa Federaalaa kan mirkaneessifne jira. Amma gara investimentii hamma magaalaatti illee hin finne jechuudha. Kanaaf kana fiduutti jirra. Gaafataas jirra afaan akka dhiyeessaa jirru. Kana xumurree xalaa keenya maalii keenya ulaagaa guunnee gaafa dhiyeessine yaada keenya kana seeraan nu hubatanii waan karoorfanne kana dabnee itti bahuudhaaf nu deeggaruun barbaachisaadha. Rakkooleen kun wal hubachuu dhabuun keessumaa qaama mootummaa keessatti gaafa yaada keenya tajaajila nuti kenninu maal akka tajaajilu tarii hubachuu dhabuus danda'a. Hubannoo qabaachuu dhiisuus danda'u. Tariitii immoo haalota namoota kaan yookiin dhaabbata kaan faana wal fakkeessanis ta'uu danda'a. Kana addatti ilaalanii tajaajila hawaasaaf kennamu kanaan nu tumsuu danda'u qabu waan jedhu xiqqoo achitti wanti kaasuu barbaadu malee gama biraan hin jiru. Yaani ani keessumaayyuu hawaasa naannaa kanaa fi miseensota keenyaa fi qabu. Miseensonni keenya akka godina Shawaa Lixaattis ta'e akka magaala kanaatti asitti manni barumsaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa mana barumsaa caffee sadarkaa tokkoffaaf oolmaa daa'immanii barumsa carraa guddaadha isaaniif. Kanaaf tokko carraa kanatti fayyadamuu danda'u qabu. Kun ergaa guutuudha. Lammaffaa immoo tumsuu danda'u qabu. Hawaasti naannaa kana jirus dhimma kanarratti xiyyeeffatee hawaasti asii tajaajila maalii kenna kan jedhu illee xiyyeeffatee ijoollee isaa gara kanatti fidatee gatii gadaanaadhaan qulqullina gaarii ijoolleen akka argattu hubatee akka itti fayyadamu. Namni yeroo baay'ee mana isaatti waa dhiiseetu fagoo barbaacha deema. Kanaaf carraa nu arganne keessumaayyuu waldaan keenya akka godinaalee Oromiyaa jiran keessaatii adda dureedhaan akka godina magaala keenyaatti magaalaa Amboottidha mana barumsaa kan jalqabe jechuudha. Adda dureenis immoo xiyyeeffannoodhaan irratti hojjechuuf immoo kutannoo guddaadhaan ka'ee jira jechuudha. Isa kanaaf asitti hojjechuu qabna dhimma baruuf barsiisuu kana hojjechuu qabna hawaasa keenya tajaajiluu qabna jedhee waan ka'eef carraa kanatti fayyadamu. Carraa kanatti hin fayyadamne taanaan carraan kun iddoo biraatiif darbaa jechuudha. Caasaa biraatiif darbaa jechuudha. Kanaaf miseensonni keenyas ta'e hawaasni naannaa kanaas carraa amma arganne kanatti fayyadamuun gahee keenyadha jechuudha. Yoo fayyadamneera ta'e itti gammada. Ati waan namaa gootu tokko gaafa namaa gootu gammachuudhaan namni simateera yoo ta'e gammachuu namni fudhateera yoo ta'e miira gammachuu qaba taanaan waan ati namaa gootu borullee dabalaa deema jechuudha. Isa kanaaf miira gammachuu waldaan kun baasii guddaa isaa ta'u wantoota barbaachisu tajaajila guddaa kennuudhaaf miira gammachuudhaan akka inni tajaajiluuf miira gammachuudhaan hawaasti kun fudhachuu danda'u qaba. Komii yoo qabaate immoo itti dhiyaate komiin jiru kanadha rakkoon jiru kanadha kana asirreeffannu dhimmi kun dhimma waloo waan ta'eef jedhee boru daa'imman keenya irratti hojjettu waan ta'eef kanaan sin deeggarruu qabna jedhee bifa jiruun akkasittiin akka fayyadamu kan jedhu dhaamsa guddaan qaba.
haalli ijaarsa isaa fi lafti kun kan nu kenname bulchiinsa magaalaa Amboo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa maal akka hojjetu kaayyoo isaa mul'ata isaa itti amanuudhaan dargaggeessaa fi faayidaa qabeessa akka ta'e itti amananii bulchiinsi magaalaa Amboo lafa kana akka irratti hojjennuuf nu kennani. Lafti kun akkuma argamaa jiru naannaa giddu gala gabaadhaaf baay'ee mijataadha. Daandii ispaaltii irra. Kanaaf giddu gala gabaa waldaan kun hojjete nus faayidaa argisiisnus fayyadee ofii isaas fayyadamaa ta'a jedhanii itti amananii lafa kana bara 2013 nu kenne bulchiinsi magaalaa Amboo karaa kantiibaa Obbo Saayiluutiin akka nuuf kennamu ta'e. Amma kan irratti hojjetamaa jiru akkuma mul'atu yeroo ammaa kana bal'inaan baajata guddaadha kan lafa kana irratti ba'e. Waldaan baajata ofii isaatii ramadee lafa kana akkuma argamu kutaa 4 kana ijaareetu jira. Kutaa 4 addatti immoo mana dhiqannaa qaamaa ijaaree jira. Mana kuusaadhaan gara jalqabaa kun mul'atu mana kuusaa midhaan bitee asittis bitee magaalaa Finfinneetti dhiyeessuu fi waan magaalaa Finfinnee qabdu asitti gurguruudhaaf dhiyeessee magaazana yookiin mankuusaa kana ijaaree kutaan inni itti aanu bakka bashannana oolmaa dargaggootaa gochuudhaan kan ijaarre kutaa itti aanu kutaa olii sadaffaa dhiyeessii kuduraa muduraadhaaf akka mijatutti xaawulaarraati yookiin immoo saanqaarraati akka mijatutti yoo kuduraa muduraa fakkaataa mijatutti kan dhiyeessine. Inni kutaa olii immoo meeshaalee yookiin wantoota maatiriyaalii dhiyaatu kan akka keenyuuf kutaa 4 kana keenye lafa muraasa immoo lafa hafee jira. Lafa hafee kanarratti immoo ijaarsa gamoo diizaayinii abbaa darbii 3 hojjenneetu jira. Kana yoo ijaarre bal'inaan ijaarsa dhiyeessii bal'aa dhiyeessuu dandeenya kan jedhu karoorfanneetu kana ijaarree jira. Yeroo ammaa kana kanarratti hojjetamaa jiru akkuma mul'atu dhiqannaan qaamaa kun itti gaggeeffamee daldalli itti godhamee galiin achirraa argamu kun kan waldaa dargaggootiif kan galudha jechuudha akka waliigalaatti kan caasaa kanaa qofaa miti. Deebi'ee mana bashannana oolmaa dargaggootaa kana faayidaadhuma miseensuma keessa ijaaramanii kireeffatanii gatii gadaanaadhaan maallaqa gatii gadaanaan kireeffatanii yeroo ammaa kana dargaggeessi bakka itti bashannanu bunaaf shaayii itti hojjechaa jiru jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya mana barumsa caffeetti argamuudhaan qophiin ammayyoonaa isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu hordofaa turuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.